Tuulaa biratti barumsa amantaan warra qarameedha. Sheek Adam Tuulaa barnoota amantaatiin alattis nama quuqama sabaa qabu, nama sabboonummaa guddaa qabu, dhimma uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti nama yaadaa fi waan danda'e hundaan gumaachaa turan akkasuma gorsaa turan ta'uu seenaan isaanii ragaa baha. Gaafa bara mootummoota dabranii keessa akka inni biyyarraa bahuuf dhiibbaan adda addaa diinaan irratti gaggeeffamaa turu. Keessumaa gaafa bara mootummaa dargii hidhaa fi reebicha dabalate dararaan adda addaa irra gahaa turu seenaa isaarraa hubachuun ni danda'ama. Xiinxalaan siyaasaa fi itti aanaan durataa Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Jawaar Mohammad fuula feesbuukii isaanii irratti akkana jechuun waa'ee Sheek Adam Tuulaa barreessani. Biyyaaf malee biyyeef hin qabsoofne jecha hiikaa bal'aa qabu kana sheeka keenya guddaa Sheek Adam Tuulaatu gaafa wal dhaba Somaalee fi Oromoo san furuuf tattaaffannu san ummanni lamaan atakaaroo daangaa dhiisanii biyya boru isaan lachuufuu taatu akka jaaran gorsuuf nuuf himani. Har'a hayyuu seenaa siyaasaa fi amantaa dhuka isii beekan dhabne bara Sheek Bakrii Saphaloo irraa kaasee hanga gadaa qeerrootti qabsoo ummata Oromoo suduudaan keessa turani. Namootan jireenya kiyya keessatti dhaggeeffadhee hin quufne keessa kan hangafaa turani. Har'a gara fuula Rabbii deemani. Rabbi warra jannataa haa godhu jechuun gadda itti dhagahame ibsate Jawaar Mohammad. Dr. Muhammad Salah dabalatee hanga sadarkaa idil addunyaatti ulamaawwanii fi namoonni bebbeekamoon garagaraa du'aan boqachuu hayyuu amantaa fi siyaasaa kana ilaalchisuun dhaamsa gaddaa dabarfataniiti jiru. Sirni awwaalcha isaanii magaalaa Harar keessatti onkololeessa